Wantoonni kanaaf Joo Baayiden nu barbaachisuudha. Aangoon bulchiinsa isaa asirratti ni gahaa. Galaanaan xayyaara Beejii fi Awurooppaa jidduu deemu kan sa'aatii 2 hin caalle keessaa qaba. Misaayilaa sa'aatii 8 kiiloomeetira baay'ee kan fagaatu akka furgufamuu danda'u oomisha. Namoonni asxaan wal geggeessan namoota biraa turan. Waggaa 5 dura namoota biraa turan. As keessa jiru ammas. Raashiyaan dhaabbata Google kan isii keessatti argamu irratti himannaa banuudhaan qarshii viidiyoon gara biraatti Iraan haaloo lamaffaa baachuudhaan Israa'el irratti qophii addaa xumuru jechuudhaan kan dubbatan meeshaalee adda addaa kan samirraan furgufamu miti lafa jalaan isinitti erguuf jirra kan Ameerikaan filannoo guyyaa 5 hin caalle irratti qophii adda addaa agarsiisaa jiranii gara biraatiin Doonaald Tiraamp kan bara 5 duratti aangoo bara 8 bulchaa ture Doonaald Tiraamp illee irratti hirmaachuudhaaf filannoo kanarratti qophii adda addaa gaggeessaa jira. Kanaaf komiiwwan hawaasni Joo Baayiden irratti gaggeessaa jiraniif gara biraatiin haasawa Dr. Abiy Ahmed deebisaa warra paarlaamaatiif haasawa eeggata paarlaamaa irratti odoo tokko tokko gochuu fi Yoya, Bapak Rufaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat terima kasih. Nakam naga Rufaya, jadi itu sini jan, an ready jan. Warri era di bidang cara kerja tan, anak Ruf bukan kan terus senjata. Warung ini cara kerja hari tatan, subscribe ku cukan. Video kana like itu pun di sini tu fatu, like ku cakap. Berada dalam senjata. Iya kesempatan ya itu gara-gara warung nuaris negeri tanah jana komen tidak ni. Gara video de fanu de hadu kursi jana gara jaga berarti de fanu gara jalan ini. Amerikan filannoo gaggeessuudhaaf guyyaa 5 afur akkas kan hafee fi uummanni irra baay'een isaa Doonaald Tiraamp filachuudhaan qophii filannoo kana akka jabaatti kan gaggeessaa jirantu mul'ata. Garaagarummaa Joo Baayiden fi Doonaald Tiraamp wal bira qabee hawaasni yeroo dubbatu hawaasa adda addaa yeroo dhageenyu Doonaald Tiraamp keessoo biyyattii waan jabeessuu fi keessoo biyyattii irratti waan xiyyeeffatuuf garaagarummaan isaa kan qabu waan keessoo biyyaa jabeessuu fi keessoo biyyattiin ijaaranii guddisaa biyya gara fuulduraatti ni adeemsisa jennee waan abdannoo fi Tiraamp filannee jechaanii kan dubbatan jechaadha. Joo Baayiden irratti immoo komii kan ka'e keessoo biyyattii jabeessuu ammootu liqii gara biyya alaatti gara gartee biyyoota adda addaatti biyya liqeessuudhaan biyya keessoo biyyattii Ameerikaa immoo jireenya akka itti qaala'u taasise akka gartee jireenya qaalii godhee keessoo biyyattii baay'isee waan hin fardeessineef kanaaf Doonaald Tiraamp kana gara kana waan jaaluuf isa barbaannee jaaniiti kan isaan dubbatanii waa'ee Joo Baayiden irratti immoo kanarratti kan isaan dubbatan liqii liqeessuun kan ka'e Israa'eliif illee warroota Israa'el liqeessee fi Israa'el miskiinota gartee liqii Ameerikaa liqeeffatte kanaan yatiima miskiina gartee haadha abbaa malee godhaa waan jirtuuf akkasii lafa raabitaa waan jirtuuf kanaaf Joo Baayiden nu barbaachisu filannoo aangoon bulchiinsa isaa asirratti ni gahaa waggaa 5 guddatee qajeeludha kan isaan beeksanii. Kanaaf Doonaald Tiraamp filannee fi keessoo biyyattii waan qabatuu fi jaanii isaan wal bira qabanii madaachanii warra ilaalan jechaadha. Haa ta'u garuu akka dhuunfaa kiyyaatti anis kanarratti waan dubbadhu Doonaald Tiraamp yoo filame aangoo isaa yoo geesse akkuma bara deeggaddaa Sudaan, Itoophiyaa, Ugaandaa, Tanzaaniyaa, Yemen akkasuma biyyoota adda addaa keessaa biyyoota Afrikaa irratti xiyyeeffatee akka gartee gara Ameerikaatti dhufuu hin dandeenye irra kaa'ee ture Doonaald Tiraamp. Ammallee namichi kun irratti deebi'ee taanaan miskiina kana gartee uggura irra akka yaadu uummata gurraachaa namichi kun gaarii miti jechuun barbaada. Gara biraatiin odeeffannoo gara Chaayinaatti yoo dabru Chaayinaan xayyaara Beejii fi Awurooppaa jidduu deemu kan sa'aatii 2 hin caalle keessatti kan saffisaan kan deemu oomishuudhaan yeroo ammaa kana ajandaa guddaa ta'ee kan jiru yoo ta'u Chaayinaan xayyaara sa'aatii 2 keessatti Beejii fi Awurooppaa jidduu kan deemu oomishte jechuun dhagahama. San dura kan jiru sadarkaa addunyaatti kan argamu xayyaarri saffisaan kan deemu kan sa'aatii 24 yookaan sa'aatii 20 fudhatuutu jira. Kan yeroo ammaa irratti sadarkaa akka addunyaatti sadarkaa tokkoffaa qabatee jiru jechuudha. Akkasumaan ta'e Chaayinaan immoo kan sa'a 2 keessatti Beejii fi Awurooppaa jidduu deemu oomishte yeroo asiin baatu kanatti sadarkaalee addunyaa xayyaaronni addunyaa oomishan kana warshaalee baay'ee hoofistee jechuudha. Raashiyaan yeroo ammaan tanaa kana dhaabbata Google kan isii keessatti argamu irratti himannaa banuudhaan qarshii viidiyoon 20 hafaluu qaba jedhee hasasee jira jechuudha. Kanarratti dhaabbanni Google qarshiin viidiyoon 20 gara maallaqa raashiitti hojii jiran tiriliyoona ni ta'a jechuudha maallaqa raashiitti maallaqa Itoophiyaa fatti qaba. Tiriliyoona miti hojii hisaaba ni qaba. Lakkaa'ime tiriliyoona tokko lakkoofne anu lakkaa'an jiru. Kanaaf dhaabbata Google irratti doolaara biliyoona 20 irratti hasasee jechuudha. Adabbii gartee Raashiyaan amma Google gubbaarra keessa kana xiqqoo irraa gabbuusuudhaaf saayintistoonni addunyaa guutuun bakka jiranii irra dhufaniiti irratti haasawa godhaa akka jirantu dhageessimaa jira. Akkasuma Kooriyaan kaabaa misaa'ila sa'aatii 8
kiiloomeetira baay'ee kan fagaatu akka furgufamuu danda'u oomisha teekinooloojii ammaatiin kan wal qabatu oomishtee yeroo isin asiin baatutti ajandaa guddaa kan ta'etu mul'ataa jechuudha. Kodaa gaafaatti kanaan wal qabata. Gara biraatiin ammoo Iraan haaloo lammaffaa baachuudhaan Israa'el irratti qophii addaa xumuru jechuudhaan kan dubbatan yoo ta'u, Yaman ammoo yookaan Ansaarallaan waraanni Ansaarallaa Huutii leenjii bahara bishaanii gubbarratti kan ta'e immoo Israa'el rukutuudhaaf qophii yookaan leenjii gurguddaa kan ta'e xumurree nagayaan gara lolatti seenuudhaaf qophii xumurree jirraa jira. Iraan ammoo kan kana dura caalaa haaloo keenya baachuudhaaf ammas qophii jiru xumurree itti fufaa jirra. Ammas immoo haaloon keenya hin geenye ganaa mudachaa meeqaan kafaluuf jirraa jira. Gara biraatiin immoo waraanni Hasbullaa yookiin gartee Libnaan kan jedhamu sodaa uummata addunyaa Israa'el qofa osoo hin ta'in uummata addunyaa kanaa ta'ee kan jiru yoo ta'u, meeshaalee adda addaa karaa lafa jalaatiin kan samiirraan furgugafamu miti lafa jalaan isinitti erguuf jirra kan jedhanii addunyaa sodaachaa jirantu dhagahamaa jira. Gaa'es odeeffannoo gara biyya alaa kana fakkaata. Ammoo gara biyya keessaati yoo deebinu paarlaamaa irratti gaafilee garaagaraa yeroo hawaasni biyyattiidha yookaan paarlaamanni yeroo gaggaafatan gaafilee tokko tokko viidiyoodhaan akka ilaalla. Viidiyoon hojii irratti haa dhaggeeffannu. Walumaa turtis yaadame. Dhaabbataan irraa jennee karaa adda addaas yaada kaasaa turre. Ammas kana dhageessanii yoo yaada mootaa dhufaafuu dandeessan qofa, yoo hiyyummaa jijjiiruudhaaf karoora qabaattan qofa, yoo tokkummaadhaan hojjechuudhaaf biyya kana tokko taasisuudhaaf karoora qabaattan qofadha kan dhuftanii irratti yeroo seentan jechuudha. Kanaaf ammas kan inni nu barbaadu yaada mootaa namni hin qabne uummanni hin filatu. Afaan qawweetiin filatamuun hafeera. Faashinii mootaa dulloomaan caakkaa seenanii fixeensaa fi haduun akkuma dandeessaan oollamdanii galtu malee arkiiloo akkasiin hin danda'amu. Yeeta abbaa. Gaafii dhukkee irraa kaasti dhugaa dubbachuudhaaf ani baay'ee dinqisiifadhaa jechuudha namitti tana. Jajjabaadhuudhaan yeroo ammaa kana keessatti Oromoo ta'e kan paarlaamaa keessa taa'ee gaafiilee babbareedduu uummata keessaa quufaa buqqisu akkana kan gaafatu yeroo ammaatti ni jireettanii yaaddu hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf dhuguma dubbachuu waan ta'eef hin argamu jechuudha yeroo ammaa kana keessatti gama biraatiin viidiyoon miidhaggeeffadhaan. Manni marii bakka bu'oota uummataa walgahii isaa idilee bakka ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed argamanitti geggeesse. በሰላማዊ ትግል ሽፋን ለታጠቁ ጽንፈኛ ኃይሎች የሞራልና የፕሮፓጋንዳ ድጋፍ የሚያደርጉ Paartilee siyaasaa fi humnoota qabsoo nageenyaatti naman yookiin maqaa qabsoo karaa nagaa jedhuun humnoota hidhatanii socho'aa jiran haamilee fi piroopagaandaan deeggaraa jiran mootummaan hanga yoomitti obsa? መንግስት ይህን የሰላምና ጸጥታ ችግር ለመፍታት እየሄደ ያለው አካሄድ ፖለቲካዊ አካሄዱን ለምን አልደፈረም? mootummaan rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa keessa jiru hanga yoonaatti furuu fi kan yaalaa jiru Mootummaan Itoophiyaa rakkoolee naannoo Amaaraa keessatti jiru kana furuudhaaf ammaan dura baatii guyyaa 15 keessatti waraana bannuudha ni baasna jettanii kan biyya sanii yoo ta'u hanga irraatti garuu waraanni kun erga bobbolee baatii lama ga'ee jira. Ammas akka dursan osoo hin ta'in hidda jabeeffatee jira. Jabaatee jira ammas humnas godhatee jira waan ta'eef kanaaf isin akkamitti guyyaa 15 keessatti baasuu dadhabdanii ammallee waraanni kun akkamitti humna jabeeffatee hanga ammaatti uummanni sababa isaaniitiin jeeqamaa jireenya isaanii jala waldaa jira jedhee gaafii gaafate. Namicha Amaaraa kun jechaadha paarlaamaa keessatti kan irratti Abiy Ahmed yeroo deebisuu fi nuti biyyi seenee jiru Itoophiyaan nuti bulchaa jira nuti gaggeessaa jira nuti hoogganaa jira waan ta'eef guyyaa 15 keessatti waraanni baafne akkas jedhee kan jedhes hin jiru. Kanaafuu eessarraa dhufnee eessa akka seennu ibsaa qubsaan hin deebisne jechuudha. Kanarratti gama biraatiin viidiyoon bubbilee jiralleedha. Isa kan wajjin laaftaniiti goolabna. Hin deemaa hin dhufa. Waggaa darbe namoonni as taa'anii walgahii gaggeessan namoota biraa turan. Waggaa 5 dura namoota biraa turan. As keessa jiru ammas. Warra ammas jirus waliif ta'an hin qabu. Wanti hubatamuu qabu dubbii waa'ee taayitaadhaaf qulqulluu osoo hin ta'in tokkummaa dhugaa irratti hundaa'e saba guddaa kana guyyaa guyyaan qaanessaa jiru keessaa ba'uudha. Osoo tokko taanee qabsoofne jijjiirama meeqa soofuu dandeenyu bittinnaa'u keenya qaamaan duwwaa osoo hin ta'in ilaalchaan jechuudha. Bittinnaa'u keenya rakkoon baay'ee uummata kana irratti qaqqabaa ture. Kana keessaa ba'uu qaba manni kun. Yookaan immoo dhiisuu qaba. As teenyee uummata irratti qoosaa jiraachuun hin danda'amu. An Riyadiin jedhama. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebi'uutti turtiin gaarii isiniif haa ta'u isin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.